nama sirraa ilaalcha faallaa qabu falmitee waan dubbattu dhabdee dhiphattee beektaa? Namni gariin yaada bilchaataa too qabu nama sagalee guddisee fi iyyee dubbatuun caalama. Bara kana namni miidiyaa hawaasaa irratti dhimma garaagaraa irratti wal falmaa oola. Garuu dubbii ijoo falmii irratti xiyyeeffachuu mannaa wal arrabsuu fi wal salphisuu irratti fuulleeffata. Falmii kee milkaa'inaan xumuruudhaaf dubbii kee ragaaf beekumsaan deeggaruun dhimma murteessaadha. Kanaaf dhimmoota falmiif si qopheessan muraasan sitti hima. Tokkoffaan yaada falmii amansiisaa ta'e qabaadhu. Hin falmita taanaan yaada amansiisaa fi ifaa ta'e qabaachuun murteessaadha. Kan ammoo kan galmaan gahuu dandeessu yaada falmii kaastuuf ragaa argachuudhaani. Yeroo garii ragaan tokko qofti gahaa ta'uu mala. Garuu hammuma yaada falmii dabalaa deemtu ragaan kee akkasuma danoomuu qaba. Falmii keessatti nama si mormuu yaada isaa jijjiiruudhaaf falmita taanaan falmataan kee carraan ittuu yaada isaatti cichu baay'ee bal'aadha. Kanaaf ogummaadhaan loluu qabda. Akkamiin of qopheessita? Ragaa si barbaachisu qotii, fecci, felli. Falmii kana keessatti sababoota ati akka sirrii taatee agarsiisan barbaadi. Sababooti kunneen maaliif dhugaa akka ta'an mirkana kenni. Sababa keef sababa barbaadi. Xiinxalli falmii milkaa'aa irratti taasifame akka agarsiisutti falmiin mo'ataa jalqabaa haga dhumaa sababaaf bu'aa yookiin immoo goolaba gidduu hariiroo cimaatu jira. Lammaffaan yaada falmii keetii jabeessii ijaari. Dubbiin kee yookiin falmiin kee caasaa qabaachuu qaba. Dubbiin kee seensa, qaamaa fi goolaba qabaachuu jechuudha. Kana yeroo jedhu dubbii waliin hin horfiinii jechuudha. Jecha gaaleen fayyadamtu, ciigoo fi qoosaan keessa buustu falmiin kee lubbuu akka horatu godha. Namni jecha kee qofa osoo hin taane sagalee kee, faara kee fi sochii qaama keetii waliin faana bu'a. Leenjisaan falmii duraanii Yuunivarsiitii Haarvaard buusuu falmitti seenuun dura dhimmoota qalbeeffachuu qabdu 4 jiru jedha. Gaaffiin jalqabaa falmiin kun dhimma qabatamaadha moo wal dhabdee wal hubannoo dhabuurraan dhufedha kan jedhudha. Inni lammataa dhimmi irratti falmiin ka'aa jiru dhimma barbaachisaadha jettee gaafachuun sababii kee ibsachuu qabda. Sadaffaa irratti falmiin ka'aa jiru yaada gooroo yookiin dimshaasharra yaada gooree ta'uu mirkaneessuun yaada kee qaaccessuuf si gargaara. Arfaffaa irratti namatti falmitu wajjin kaayyoon keessan dhumaa yaada moodhamoo mitii kan jedhu dursitee baruun maalitti akka seenaa jirtu akka bartu si godha. Sadaffaan ijoo dubbii qabaadhu. Dubbiin tokko tokko wiirtuu falmii yoo ta'u kaan ammoo dhimma moggaatti hafudha. Xiyyeeffannoon kee dubbii ijoo falmii irratti malee dubbii isa moggaa toora irraa si maqsu ta'uu hin qabu. Yaada isa hagas mara murteessaa hin taane qabattee yoo falmuu itti fufte ejjennoo kee si jalaa laaffisa. Xiinxaltoonni jabeenya falmii kan murteessan sababaaf bu'aan deeggaramuusaa qofa osoo hin taane dubbii firii qabu ta'uusaatiini. Arfaffaan mormituu kee sirriitti bari. Falmitoonni qaroo fi qaxalee ta'an mormitoonni isaanii falmii isaanii otoo hin dhiyeessin dura waan isaan dubbachuuf jedhan tilmaamu. Yaada falmii jabaa fi laafaa namoota kanaa irra darbaa qo'atanii dhiyaatu. Haleellaa yaadaa ejjennoo kee irratti ka'u itti yaaddee jirta taanaan dursitee eeruun irraa dubbachuu dandeessa. Mormituun kee curumaa waan dubbatu dhabee afaan qabachuu danda'a. Mala kana yeroo fayyadamtu faara diinummaa fiduun dirqamaa miti. Fakkeenyaaf mormituun kee kun dhimma ogeessoti jedhanidha yoo jedhe ogeessa eere sana amanamaa ta'uu dhabuusaa fi ajandaa qabaachuusaa itti kaasuu dandeessa. Shanaffaanii iddoo laafaa mormituu kee qabadhu. Falmiin ati kaastu mormituu kee kan afaan qabachiisu gabaabaa fi qaramaa ta'uu qaba. Falmitoonni yeroo baay'ee dhimma tokko irratti danqamu. Yaada mormituu ittiin haleeltu bal'aa qabaadhu. Jahaffaan qalbiin dhaggeeffadhu. Dubbachuun qaama falmii isa guddaa akkuma ta'e dhaggeeffachuunis akkasuma. Waliin dubbii keessatti irra keessa dubbachuun olaantummaa agarsiisuuf hin yaalin. Hundi namaa qabxiisaa dubbatu. Torbaffaanii yaada baaqee irratti danqamtee hin hafin. Yaada mormii tokko olii qabaadhu. Dubbii qeenxee tokko irratti xiyyeeffachuurra dubbii ijoo garaagaraa cimdeessii haasa'i. 8ffaan yaada uwwaattuu keessaa bahi. Namni baay'ee ilaalcha isaa dubbata garuu kan dubbatu nama isa faana walii galu waliinidha. Miidiyaa hawaasaa irratti hiriyootni nuti hordofnu yaaduma keenyaan wal fakkaatu dhiyeessu taanaan akka isaan sirrii ta'anitti yaadna. Geengoo ilaalchaa si marsee jiru keessaa of hin baastu taanaan mormituun kee maaliif addunyaasaa siin addatti akka ilaalu hubachuu dandeessu. Falmii kee akka mo'attu abdiin qaba. Qalbeeffadhu. Falmii idilees ta'e al idilee irratti yeroo hirmaattu shaakalaa fi beekumsa gahaa qabaachuun murteessaadha.